Silaalame kolfaa ka hundi keessan. Isti ishee kamtu bareedaa warri isin kolfaa ka hundi keessan. Hundi keessan kolfaa hundi keessan kolfaa wolfaa. Sini lakkaa qoy tokko lama sadi kolfaa ka. Gara jaarsa keetti galii yoona kana karaa eegaa jira jettan amma isin warra akkas naan jettan kuni anaaf yaaddanii moo isaaf yaaddanii tudhamee lafa namatti tole maatii ofii bukkeedhaa too galuu baatanii maal rakkoo qaba cubbuu qaba amma galleetu jirra galata waaqayyoo haa ta'u gara maatiitti gara waatiitti gara jaarsaattis immoo deebineetu jirra galata waaqa maal takka ta'e hin beeku utaalloo qabeen eegisanu energifate haa ta'u maal takka uumame hin beeku ta'ee qofummaa amma tokkos godhee hin beeku utaalloon qabee wal'aannu jalqabnee gara mana keenyaatti deebinee aachaa shaayii minaaminii jechuu jalqabnee jirra. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii nuti jirra galata waaqa. Isinis immoo maatii keenya faamilii keenyaa baga jiraatanii baga nagaa taatanii jecha har'a kunoo akka kanaatti walitti deebineetu jirra jechuudha. Mana keenyatti galleetu jirra. Imala keenyaa gara biyya keenya. Biyya Oroon jedhu akka biraatti hin fudhatiin asin maatii bira galle. Maatii gar tokko bira galle haaluma viidiyoo irratti argitan sana maatii gar tokko wajjin hundatoo ta'ee baay'ee namatti tola. Yeroo akkasii kana zarmaan zarii bakkuma jiru hundumaa mijatee fi walitti yaa'ee baay'ee namatti tola ture. Ammas immoo maamitiin komiin qabnu bakkuma jiranitti nagaa ta'uun isaanii waan tokko egaa akkuma viidiyoo sana irratti argitanii maazariin illee dhuftee jirti, sisteriin illee jirti. Namoota baay'ee keessummoota hedduutu mana jiraachuudha. Kan viidiyoo irratti argitaniin alatti. Isaan faana shaashammaa jechaa yeroo keenya dabarsinee biyya keenya keessaa kutaa gudayyaa biilaa daawwanneetu dhufnee jechuudha. Warri biyyi keenya achidhaa jechuudha moo maali jettanii yaa'u achi ta'ee ani gara Shaambuuti. Magaala Shaambuu keessa osoo hin taane ol goraa jechuudha. Ganda gudayyaa biilaa keessa miti. Innaa kanaan gallee mana keenya jirraa jechuudha. Waaqayyo nu gargaaree karaa nagaa. Yeroo deemnillee yeroo galleerre dhufneetu jirra konkolaataa dhabuun akkuma itti fufeetti jira yeroo asii dhannu intinaadhaan maqaa isaayyuu tikkeetti finfinneedhaan kutameetu zalaaqiidhaan yeroo gallummoo kana isinitti nu chaalenjiin nu mudate jechuudha. Innaa baay'ee tokko konkolaataa dhabnee nutti dhiyee halkan keessaa sa'aatii 2tti mana geenye jechuudha. Kanas ta'ee sana karaa nagaa maatii keenya warri bakka isaaniirraa baanis warrachiis immoo nagaa isaaniitti nagaan galanii nutis gallee deebinee dhufnee jira. Viidiyoon kana booda mana keenyarraa maatii jidduutii kan simbira qaqqabu ta'a. Kan kanarraa fi viidiyoo itti aanee jiru ilaaltuu ni daawwattu jechuudha. Viidiyoon laayikii sheerii gochuu hin irraanfatina. Warri haaraa taatan immoo sabiskiraabii gochuudhaan gara mana keenyaatti dabalamaa isin jaallannaa isin simannaa viidiyoo itti aanee jiru immoo daawwadhaa keessattuu warri gudayyaa biilaa warri jaarii warri baakkoo akkasuma eessadhayyuu baakkoo fi baakkootti aanee maalidha hin beeku taachiin illee jira gincii gudarii hambasaan kana kan warri kun viidiyoo daawwadhaa isiniin je'aati ammaaf kanumaa kan itti aanee jiru immoo daawwadhaa yaada keessan kennaa kana booda mana keenyatti deebinee jira. Viidiyoo biraatiin ni dhufnaa jechuudha waan jiru simbiraan qaqqabsiisna isinis immoo waan isinirraa inni itti aanee jiru akkuma kaleessaa viidiyoo irratti isinitti dudubbadhee bakka kanagaa lafatu sii bitameera naan jedhanii naa kennanii natti himanii na beeksisanii waan jiru na hubachiisanii isiniin jedheera. Asitti egaa warri bukkeerraan bitan haala kanaatiin irratti ijaarrachaa kaan immoo muka bubbuufatee kaanii gurguruuf qopheessus kan gurgurachuu barbaadus jira. Annaanis immoo akkuma isiniin jedhe egaa isinillee hin gurguriin amma xiqqoon jarsanii naan jettanii turtanii yaada keessaniif galatooma. Yeroo muraasa booda immoo labitti godhee hojii biraarra oolchuun koo waanumaan oollee isiniin jedha. Erga as oollee booddee gara manaatti gallee jechuudha. Gara manaatti deebine kan kanarraa hafe yaa viidiyoo baay'ee isaa hin waraabuu hin barbaanne jetti. Maaliif gibbii sana keessaa hojjettoota mootummaa baay'eetu jira.
Isaan immoo waan isaan keessa turan otoo isinitti haasa'amee garaa nama kuta jireenyaaf jechuudha. Baay'ee tokko sodaatu ittiin tolu. Bakkuma hundatti immoo kaamera namatti qabu minaamin jechuun hin barbaachisu. Waan akkasiin jaalladhuun ifa manaa godhaati. Akkasittiin bakka mijatee waraabee amma kana galaa jirra. Asteer eessattee hojjettan kunuuti Asteer. Dura kaameraamaanii turtee amma immoo anatu kaameraamaanii ta'e isheen dura ishee deemtu maazariidha isheen itti aantee deemtu immoo Asteerii jechuudha. Jirtii eessa deemteettaniitu viidiyoo waliin hojjennaa dubbadhuu nagaa gaafadhoroon jedhu hin sodaatti. Maal akkan godhun beeku si yaada keessan koomentii irratti qodaa fiitii dubbistee ilaaltee hin dhufti. Harreen kunooti egasis immoo jirti. Harreen natti toltii isinin jennaan isinmee baay'ee kolfitanii maal taatan isin nagumaa garuu harree baay'ee nan jaalladha. Garuu biyya keenya hin jirtu baddaa waan ta'eef biyya keenya farda itti fe'uun isheellee baay'ee natti tola. Bakka akkasumatti yeroo natti tolti. Keessumaa ilmoo ishee bilbila koo keessa ilmoo harree amma miti baran qabu kan hin gaalerii keessa galchee kaa'e jechuudha. Innaa waanuma natti toluufidha. Naannoon kun naannoo mana murtiidha. Mana murtii aanaa Gudayyaa Beelama akkam jedhama mitiire. Hin beeku garuu taabbeellaansa balbaluma isaanii jira. Balbaluma warra keenyaa kana jira. Kan manni murtii gadi banamaa isaan immoo gajjallaaraanidha jechuudha. Innaa akkasii naannoo sana naannoo gabaa Dafinoo. Duratti gabaan Dafinoos kamisas bakkuma tokko ture. Amma immoo Dafinoon bakka biraa kamisni immoo bakka biraadha. Sanii galee akkas ta'ee jira. Durboota kana laala. Isti ishee kamtu bareedaa warri isin kolfaa kaa hundi keessan hundi keessan kolfaa hundi keessan kolfaa wolfaa sini lakkaa qoy tokko lama sadii kolfaa kaa argitanii itti fataa jettanii mitiiree ijoolleen dhaabbata tokko beektu. Baay'ee tokko namatti tolu yeroo isaaniin karaa irratti argan jechuudha. Keessumaa warra akka keenyaa qabamanii madaamii mana namaa keessa turre anatti dhugaanatti hin fakkaatu. Irraan gadi beekas meedaa keessa deemu hinuma nama diistarii immoo ilaalaa ijoollee raafuu ta'e intina yaabdii maqaa isaayyuu saayikilii maaziriin immoo irraa gootatti. Kana fakkaataa isa booda gara mana keenyaatti gaafa deebinu kun magaala Zaree keessadha. As kuni viidiyoo kukkuteen kan isinii waraabu kuni magaala Zaree jechuudha. Yeroo as deebinu gaafa galle haala kanaanii magaalli kana fakkaatti. Biilaha haga bakkootti bajaajimaan deemne jechuudha. Kontiraataa bakkoorraa immoo hamboorraa immoo as qabannee jechuudha. Yeroo achi as gallu Taquraaraa jedhuufne Taquraaraa cin baay'ee tokko nama rakkisa. Akkuma isin beektanii Zalaaqiitu bareeda. Innaa magaalli Zaree keessanii kana fakkaatti. Warri Zaree jirtu nagaa keessanii isin jaallannaa jechaati. Kun akkasitti magaala keessan keessa darbine bajaajii keessa taa'een jechuudha. Kana waraabaatee jiru. Viidiyoo bakka hundatti waraabuu hin barbaanne isiniin jedheera maaliifi injira bakka. Innaatuu magaala Zaree isinitti agarsiisuutu gaarii daawwattanii biyya keessan orongaadee maal daawwattanii yaa viidiyoo waraabaan deema waan ta'eef qilleensi naka kabalaa deemaatee jira. Waan ta'e isin yaadachiisuu barbaadeen jechuudha. Fi kun yaadadha. Nama wayiitu asuma sooshaal miidiyaa kanarraa chaanala qabdiin hojjetti. Maqaa ishee dha'uu hin barbaadu. Maaliif maqaa namaa dha'uun sirrii mitinnaa. Yeroo tokko godinyaa isheetu deesseetu mana godinyaa ishee dhaqxe otoo ittiin himin jechuudha. Mana godinyaa ishee sana godinyaa ishee sun immoo biyya arabaarraa deebitee haalli waan tokko mijanneefi deebitee deemuufis immoo mijachuu didee biyya keessattis mijachuu didee atuma kana jettu gaa'ila godhattee sana jidduutti daa'ima godhatteetti jechuudha. Achi mana ishee deemte otoo isheen hin beekin waan mana ishee keessa jiru zimma jettee waan isheen hojjettu waan isheen baaste waan isheen buuste naannessitee waraabdi. Garuu ishee sanatti tolee hin jiru. Baay'ee tokkotti tolee hin jiru jechuudha. Innaa zim jedhanii bakkitti viidiyoo waraabanii fi wanti hojjetan wanti dubbatan hundumtuu siraata. Otoo ana ta'ee akkamii kun akkam ta'uu qabaa kun waan sooshaal miidiyaa irratti ba'uu qabudha moo ba'uu hin qabu namni kun maal ilaallata waan jedhu achi keessatti itti yaadanii ilaaluun baay'ee tokko bareeda. Kanaaf anis immoo keessumaa immoo isaan baay'ee tokko sodaatu jechuudha. Kaameraa warri biyya sana hundi maaliif waan isaan irra ture hundumtuu bakka isaan jiru manni isaanii fanaaqalamee gibbiin isaanii diigame reef walitti qabamu.
እና nageenyi haalli nageenya biilaarra ture baay'ee tokko ulfaata warri beektan beektu. Kanaafuu limdirgim dibbin jedhee wanatta fi viidiyoon kan jedhuuniin hin waraabne jechuudha. Akkasiin isiniin jedhaa gaayis. Ani waa'ee namarraa mudaa namarraa haasa'uun tolu kan koyyuu haasa'een xumurre waan ta'eefu asumarratti na of kolcha yoon viidiyoo isinitti dheeressisa kanarraa qabsiise amma jaree keessaa baanee gara baakkootti imala keenya gochaa jirra haala kanaan jechuudha. Daandiin kun immoo daandii baakkoo fi jara jidduu jiru. Yaa'u karaanis baaltiidha baay'ee namatti tola magaalti. Yaa'u xiqqoo ishee koliidarii mata fataffatee waan matatta'e jalqabee dhiise xiqqoo masmaraan qabsiisne yoo jettanii komattan ta'e hin beeku malee baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Biyyi keenya amma immoo bokkaanis roobuu jalqabeera waan ta'eefuu bonni darbee lafti margaa arungaadee ta'ee jira. እና akkasii jennaa faamilii keenya warri baakkoof jara jidduu jirtanis immoo kana fakkaataa jechuudha. Wanti achi jidduutti jiru achi baanii magaalaa baakkoo keenyaa hin seenne makiinaa dhabni bajaajiidhaan kontiraatii qabannee seenne jechuudha. Gatiin tiraanspoortii immoo meeqan jettan immoo isin immoo tiraanspoortiin ganama tokko biilaarraa gajareetti aga baakkootti basaadi. እና bareeda deemneyyuu afur ture. Yaa'u yeroo makiinaan dhibdu kana hiwwaddadachuudha tiraanspoortiin illee akkasuma roona daajiin badee wal qabatee girri keessa shammatachaa jiru bakka. Tiraanspoortii kana isinitti munannu baay'ee tokko shammatachaa jiru. Akkasitti karaa kanarra imallee dhufnee amma kana magaalaa baakkoo seenneetu jira jechuudha. As kun immoo magaalaa baakkoo naannoo mannaa iraatii as kanatti yeroo boonee mannaa iraatti gora ajennaa jechuudha. Achii baanee immoo gara hambootti yeroo imallu immoo bakka kana dadhabuunis jira waa meeqatu jira haga ta'edha kana waraabu garuu karaa laalaa deemuun bakka imaltu beektu mitiire akka kanarraan dhufnee mana keenyatti galleetu jirra. Waaqayyoof haa galatu nagaan gallee jirra. Isinis baay'ee isin jaallannaa baay'ee isin kabajna. Kana booda mana keenya teenyeetu viidiyoo isin waraabnaa. Kun immoo mannaa irraa hambooti. Amboos kana fakkaatti yeroo sana durii sa'aatii 11tti hamboo geenye